Hey guys, akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessaniitiin jecha guyyaa irraas viidiyoo ajaa'iba tokkoon walitti deebi'ee jirra. Viidiyoon kunis waa'ee maallaqaatii wajjin wal qabata isin jechaaga. Guyyaa irraas appilikeeshinii nasaa ta'e kan maqaa maallaqa hojjechuudhaaf baay'ee bareedaa jechuudha. Isin kan isin irra kifne geemii taphachuu qofaadhaan appilikeeshinii buusuu qofaadhaan kan geemii taphachuudhaan maallaqa hojjechuu dandeenyu guyyaatti doolaarii 5 hanga feetee hojjechuu kan dandeessu isin jechaaga. Appilikeeshinii kana jechuudha. Appilikeeshinii kana buusuudhaaf jalqaba Play Store keessanii galtu warroonni bilbila keessan iPhone ta'e immoo karaa Play Store keessa seenuudhaan buufachuu dandeessu. Maqaan Android waan ta'eef karaa Play Store kiyyaan seenaa ergasiigaa search keessa dhaquudhaan search gubbaa dhaquudhaan jechuudha. Iddoo search irratti G-Reward jettanii appilikeeshinii kana ni buufattu isin jechaaga. G-Reward appilikeeshinii baay'ee maallaqa hojjechuudhaaf salphaa jechuudha. Karaatti kafaltiittis baay'ee kan karaa hedduu kan qabu jechuudha. Appilikeeshinii G-Reward appilikeeshinii kana ni buufattu isin jechaaga. Erga buufattee booddee warroonni appilikeeshinii kana filatan sigaa waan himee jechuudha. Warroonni appilikeeshinii kana daawwatu godhee qabu jechuudha. Waan himeedha. Miliyoon takka jechuudha. Appilikeeshiniin kun akkaataa itti hojjetanis karaa footoo isaatiinis kaatii jechuudha. Inni maallaqa hojjennee karaa ittiin argannus achi gubbaatti kan argamudha. Inni footoo irratti kan nu agarsiisaa jiru jechuudha. Karaa hedduudhaan kan kaffalu jechuudha. Urjii 4.2 kan qabu jechuudha. Appilikeeshiniin baay'ee takka salphaadha. Erga inni surgootee booddee open gootu anammoo surgootee yoo jireef waan jiruuf open godha. Gara keessaatti na fida. Erga gara keessaatti na fidee booddee akkaataa kanaan si fida jechuudha. Kun na fidaatee jira. Erga gootee booddee appilikeeshiniin kun akkaataa kanaan siif banama. User data keessan agrii ni gootu. Ergasii scroll down gochuun akkaataa kanaan siif fida. Continue with Google iddoo jettu kana ni cuqaastu jechuudha yeroo takkaaf. Erga cuqaastee booddee bilbiloota akkaawuntoota yookiin jiimeelota bilbila keessa irratti fe'amanii jiran kan isiniif baasu jechuudha. Amma Google akkaawuntii jee naaf fide jechuudha. Google akkaawuntii kiyya keessaa imeela banachuudhaaf salphaa waan ta'eef ni banattu jechuudha. Google akkaawuntii keessaa tokko ni filattu. Ani amma Google akkaawuntii kiyya keessaa hedduu qabu waan ta'eef keessaa tokko nan filadha. Fakkeenyaaf tokko irratti nan cuqaasa jechuudha. Erga cuqaasee booddee akkaataa kanaan naaf fida jechuudha. Continue as jee akkaataa kanaan fida. Iddoo kanatti nan cuqaasa jechuudha. Amma akkaataa kanaan gara keessaatti na dabarsa isin jechaadha. Daawwattoota kiyya gara keessaatti na dabarsa. Ni obsitu jechuudha. Akkaataa kanaan naaf fida jechuudha. Iddoo kanarratti example yookiin how old are you jechuudha. Eejii keessan keessaa amma fakkeenyaaf example 26 jechuudha. 26 ol yoo gootan gaariidha yaada. 27 fakkeenyaaf 27 ni gootu yookiin ammoo 28 ni gootu jechaadha. Jeendarii keessan meeli ni gootu yoo female taatan female ni gootu jechuudha. Ani amma fakkeenyaaf 18 nama godhadha jechuudha. Iddoo ofii jiru san ofii on yoo gootes baay'ee umaafiti miti. Saniifuu umaafiti jechuudha. Iddoo continue cuqaasuudhaan gara kanaatti nu fide jechuudha. Ergasii no komeentota sassaabattan achi olitti kan isin agarsiistu jechuudha. Gama gubbaa sanatti isin agarsiisu jechuudha. Inni amma fakkeenyaaf irnoota warroota inni raawwatan keessaa viidiyoo jechuudha. Viidiyoo cuqaasuudhaan ilaaluudhaan maallaqa hojjechuu dandeessu jechuudha. Amma gara play jettu kana cuqaasna. Iddoo play jettu kana cuqaasa jechuudha. Play geemota jechuudha. Geemota keessan notifiikeeshinii yoo feetan halluu ni gootu. Akkuma agartanitti geemota naaf fide jechuudha. Appilikeeshinii buusuudhaan geemii taphachuudhaan maallaqa arganna jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti Zamblay iddoo kana fakkeenyaaf appilikeeshinii kana play iddoo kana ni cuqaasa gama gadii kanatti jechuudha.
iddoo play tokko kan cuqaasuudhaan Zenblaze karagaa iddoo play kan cuqaasuudhaan kana Play Store singeessa application buusuudhaan gaa maallaqa argachuu dandeessu jechuudha. Amma gaa ani kompiitarii fi 632 jira jechuudha. Maallaqa kana baasuudhaaf xiqqoo naaf jechuudha. Iddoo play to earn kana ni cuqaasa. Kun egaa gara keessatti dabata play time jechuudha. Akkuma viidiyoo biraatis play time jirsanti play to earn jechuudha. Asirratti play swaatii haala kanaatiin geemota isiniif fide jechuudha. Amma gaa iddoo kanatti agree and continue iddoo itti kana cuqaasta jechuudha. Agree and continue jechuun gaa notification isaati yookiin ammoo permission isaati jechuudha. Permission isaanii ni bantu jechuudha. Amma yeroo duraatti baneeti jira waan ta'eef agree and continue iddoo kana cuqaasa. Ergasii akkaataa kanaan naaf dhufa jechuudha. Aappii fakkeenyaaf aapponni gaa akkaataa kanaan dhufaa jira. Kunoo amma will back to tomorrow jira jechuudha. Gama yommuu dhuftee applicationota geemota ni argatta jechuudha. Amma gaa iddoo redeem yookiin ammoo gama gadi kana jirtu kan cuqaasuudhaan gaa gadi scroll gochuudhaan gaa iddoo kanatti referral code jechuun gaa amma referral code fakkeenyaaf takka 6 naara yookaan yommuu itti galchitanitti gaa qarshii 300 nasaa kan isin kaffaludha G kan 300 kan isin kaffaludha jechuudha. G kana kan isiniif kaffalu ta'a jechuudha. Isa kana gaa koodii kana description yookiin ammoo description illee isinii kaa'atiin jira jechuudha. Amma gaa iddoo kanatti gaa iddoo kanarraa iddoo taap joy fi faayibara kana jira jechuudha. Amma gaa iddoo faayibara kana yookiin iddoo faayibara kana ni cuqaasta jechuudha. Iddoo taap joy fi faayibara jira. Iddoo taap joy kana cuqaasna. Gara keessatti ni dabarsa jechuudha. G-Rewarding application baay'ee maallaqa hojjechuudhaaf salphaadha jechuudha. Amma gaa kunoo gaa jiru amma skip ni gootu amma skip laata ni gootu raaks ni gootu. Amma gaa iddoo kanatti kuma 100 fi kuma 10 qabu jechuudha. Application kana yoo buustanii taphatanitti maallaqa guutuu harkatti jechuudha. Amma geemota kanneen kana buustanii taphachuu ni agarsiisan jechuudha. Amma gaa applicationota kana jira jechuudha. Amma gaa ani buusuu hin barbaanne isaan kana gaa buustanii taphachuu dandeessan jechuudha. Waan hin barbaadan jechuudha. Buustanii taphachuu dandeessanii kunoo gaa fakkeenyaaf pop baalon iddoo kana fakkeenyaaf application kana ni cuqaasa jechuudha. Inni kunis gaa kuma 18 G kan isin kaffalu ta'a jechuudha. Application baay'ee takka ariifaa jechuudha. Amma gaa akkaataa itti dalagdan gaa kunoo gaa akkaataa kanaan isin agarsiisee jira jechuudha. Kunoo akkaataa kanaan description isaa hunda ilaaluu dandeessu. Yommuu waan isin jee kana gootanii booddee gaa gama gubbaa sanitti koodii akka isiniif kaffalu ta'a jechuudha. Amma gaa iddoo faayibara kana ilaalla jechuudha. Iddoo faayibara kana cuqaasna. Ergasii gara keessatti dabarsa jechuudha. As keessatti gaa warroota maallaqa namaaf kaffalan baay'ee kan jiru jechuudha. Warroota maallaqa namaaf kaffalan baay'ee kan jirudha. Kunoo gaa maallaqa kaffalas gaa warroota gurguddoota jedhamanii kan beekaman jechuudha. Amma fakkeenyaaf kan jalqabaa kun waan M jechuudha. M takkaa fi 200 jechuudha. Akkasii kan kaffalu ta'a jechuudha. Guyyoota 60 duratti kan kaffalu jechuudha. Guyyoota 60 keessatti kan kaffaluudha. Amma gaa yeroo tokkotti install the app and use yommuu fayyadamtan jechuudha. Yommuu fayyadamtan buustanii yommuu fayyadamtanitti kuma 140 wayii kan isin kaffalu ta'a jechuudha. Akkaataa kanaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Guyyaa tokko yommuu fayyadamtanitti gaa akkasitti koodii isin kaa'atii jechuudha. G kan isin kaffalu ta'a jechuudha. Akkaataa kanaan isin kaffala jechuudha. Referral code kan description isin kaa'asan fayyadamuu hin dagatinaa jecha. Har'as viidiyoo kana qabanne isin jecha.